dhaggeeffadha uummata Oromoo ani shuguxii Oromooti dhukaasu malee dhukaa'uun beeku saniifuu na dhaggeeffadha wanni jiru asirratti eenyu maqaan seenaa asli jaalachuu dandeessa jaalalti waan dirqamaan dhufee miti jaalachuu dandeessa okay rakkoo miti garuu as biratti wanni beeku qabdanii haadha manaa isaa kabajamtuu haadha ilmoo isaa asirratti maqaa yaamuun barbaachisaa miti if danda'e waa'ee mataa keetti dubbadhu tokko faayasiin waan ati jettee irratti waa'ee jimmaatitti obsa tokko nama diin dubbatina taarsi tutti namoota jimmaatti an jecha jette sanatti maaliin siimanii beektaa jaartiin shanyummaan qabu gandummaan qabu jaartiin waan hunda caala waan hunda jaalti aarsummaa caalti waan hunda caalti jaartii jechuun jaartii waan hunda caalti saniifuu waa'ee jaartii isaa kabajamtuu haadha ilmoo isaa dubbachuu dhiisiti waa'ee jaalala isarraa si qabe qofa dubbadha warri kaanis haadha seenaa maqaa hin kaasina kanaan isinin jechuu barbaadan. yaa amma ati seeraan bilbilee uummanni TikTok irratti maqaa zarii maarraa bagadaa zarii elemoo qilxuuti keessatti lammakiidha nusi beeyna yoo adugu yaasino bannaati yeroo marfee waraannattee jirtu gastiin seeni maaliif beektaa abbaayyatu jaalladhaa dubbii balleessaa yeroo marfee waraannattee jirtu wallahi way mali uummanni jala taa'u gochuu barbaada ani boof deemaa seenatti وانا سجال لو فنستي مكاني مرفه ولا انا ما بدي دجرو ماكي مو باكي ميتي اسين ماكي هذا ماكي نو دندته دبتي ولا سكي يا سن بتا بنو وربي يا رادي علي اكي كلبه كوتي قال ما قب دايو قيمه كلبه كوتي تكلم يا كلبه كوتي ما يركب amma gara keenya gara dubbiitti deema yaasiin qallada inta bataa gara dubbiitti deema amma namallee wannaan barbaachisu gara dubbiitti deema dubbii gabaabsa maal dheeressaa ooltan waa'ee haadha seenaallee akkuma makiin jette dhiisa as keessaa baasa isiin taphaanala lechiin tapha kana keessa galchinaa jechuu barbaadeetti isinii galee wanni dubbattanii homa doktora kennaatii fi homa seenaa dubbadha dhumate dubbin achuma bira mee doktor Abduu Seen yaa dubbatu mee doktor Abduu Seen acarraa kenna elaan waa tokko seemmoo jaallachuun jaamaadha dhugaa rabbii batalee shamarran qalbiin jira akkuma harma jiraatti ni raafaman dhiiran dhugaadha nama indeen irraas ta'u jaalalli qabuu danda'a maaliif jaalalli si qaba jedhanii qomachuun hin danda'amu jaalalli itti barbaada nama qabu jaalalli jaamaadha jechee jedhu sun dhugaadha. amma seenaan kun yookiin sobaa qoosaa jirti jechuu dandeenya nuti asirratti ajandaadha jedha no ajandaa ta'uu dhiisuu danda'a dhugumaan jaallattee ta'a obsitee itti machuu sodaachuudhaan gaafa fagaataa dhaqu taasisite waan kan maaliif jaallatte jennee komachuun hin qabnu baga jaallatte onnee nama jaallachuu qabaachuun waan tokko jennee galateeffannaa seenaa furmaanni jiru maali ansi jaalladheen jira of miidhuudhaan akkanan ta'aa osoo hin taane tasgabbiidhaan asli isa siireesii ummanni kunis qoosaa kolfuu koomentii otoo hin taane jecha siireesii ta'e irra gad dhaabbatee intalli dhugumaan si jaallattee jirti shamarran miskiina erga nama jaallatte immoo na fuudha jettee dubbachuun jaalala daangaa darbirraayu nama kana nama jaallachuu argachuun carroomuudha dhugaa dubbachuudhaaf bara kana keessa kanaafi asliin itti yaade isa dhugaatiin doktor asliin itti yaade waa hanga afurii fuutuun waa rakkoo wayitii miti dhugaa dubbachuu waan aadaa safuu oromoo cabsuus akka amantiitti safuu cabsuu miti erga isin dhugaadhaan jaallattee waan keessa si jiru yaabbatee fandaa jettee dubbatte asliin biyya kana fiduus haa ta'u bakka siin jirtutti nikaa godhatte halaaleffadhee nan fuudha yoo jedhe dhibbaan dhibba bitta mana dhiira namni isa qabu hin jiru nikaa godhatee fuudhee dubbii kana gabaabsee mucaanis wanti isiin of miitu hin jiru jaalalaan maashaallah jennee quraana qaraanee fi walitti buusifnee ragaadhaan haadhoftee wajjin jiraatu maali rakkoo tokko hin qabu wal fuuchuun kanaafuu waan akkana kana ajandaa dhuma guddaan godhina namni wal jaallachuun yaa doktor dubbiin kana laali dubartiin baaftee waan garaa jiru himachuun miskiina shamarran yeroo baay'ee mana maatii keessatti rakkatanii jaalala sodaatanii baay'ee akkasitti carraa dhaban
Kanaafuu carraa kana fayyadamtee gabaatee dubbachuu itti deemu himachuu jechuudha. Sammuu dawaan argatu. Kanaaf mana yaalaa yoo dhaqxe dhukkuba kee himatti malee dawaan argattu waggaa maqaa illee seenaa jettee immoo gaafattee jechuudha. Yeroo baay'ee piroofaayilii isaa keewwachuudhaan mucaa jaalalaan miidhamaa ture. Yaabbata ifan gaafattee kana dubbachuun si baay'ee natti toleera. Otoo nuti waxaatiin jirru nama jaarsa ijoollee tokkorraa cubbuu guddaadha maashaallah. Bakka rabbiin fikireessa qabsiisee nuti lafa jirra garuu maaliif? Ilaal doktor dubbiin tun ilaal bar dubbiin tun faallaa zabana silaa kaya dargaggeessi jaalatamuu qabu amma namni guguddaa jaalataara zabana dhiirri silaa dhiirri jaalachuu qabdu dubartiin jaalataarti. Kanaafuu dubbiin wal faallaa ta'e waan ta'eef amma reetii sararee tolanisa. Jeneraal Duube gara biraan kutin jaalatti bakka shabaabummaa fi bakka jarana teessan keessan booyina nuti karraa dubbachaa jirru dhimma mijattiitti mana eegdee keessan keessaa bu'attanii jaalalli bakka jaalalaatiin amma dubbii nama tokkorra dhaabbattanii dubbiin godina jara kenna furmaata barbaadan an dubbiin jedhe malee akkas ta'uu qaban jenne yaada furmaataa taaya. Doktor Abduse argan yaasino dhagahi miila Enjoy jaalalli du'ee jira. dubbadha yeemaaki dubbadha jiru dhagahi Doktor Abduse na dhagahi nan nagaa yaasino dubbadha. Dhagahi warra sirra jirtan dhibbaara isin caqafatu jira. Dhiirota as kennee turi yaasi eessuma yaasin turi dhiirota as kennu jira ilmi dhiiraa kabajaa qabdii jecha jedhee callisu jira. Mana seenaa koy. Mee hundi keessan naa obsaa. Seenaa assalaamu alaikum. Seenaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, amma tartiibaan gaafiif deebii ilmoo namaa akka nama afaan Oromoo waliin dubbatu akka nama anis doktora tokkootti hiriyaa doktoraati. Jaalalli irraa si qabe immoo hiriyaa kiyya doktora nuti wajjin biyya Chaayinaatti baranne tokkorraa si qabee. Ammaati maal akka si gargaara akka ilmaan Oromootti. Doktor hin gaafatin shamarran jilba qabdu ilmaan arsii keessatti Indan beektulaalee gadhabnee dhiifnee bar mari'anneetuma furmaata kaa'uu qofa malee gaafiif ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan arsii dubartiin jilban qabdu na gaafadhu waan jirutti tima. Isin gaafatin isin booyaa turte ani wajjin booyaa ture halkaniif guyyaa. Ani na dubbifte yaade sanidha ana wajjin haasa'uu dandeenya. No, isin wajjin dubbatin dhiira wajjin dubbadhu. Abduu doktor ati illee ofii jaalaachuu beektaa? No, waan isin kaatte ulaagaa isin kaatte ilaalee. Loona wajjin dubbachuu barbaanne dubbee wajjin dubbadhu. Jeneraala dubbee wajjin dubbadhu. Rakkoon hin jiru. Jechuun ani akka nama as jiru tokkotti akka nama as libira jirutti furmaata fedhugaatti cuufan malee ajanduma asirratti dubbatu. Doktor Abduuse rakkoo Mee gaafii si gaafadhu warra gastiirra jirtan. Maaliif asitti argamtan? Mijaayoo tasgabbeessuufi. Ay Oromoo. Okay, maal teessira jaalalti duutee jirti bar jaalalti. Ana Oromoon kan nama ajaa'ibdan ba. Maali wanti keessa duute nama biraa keessa duute jechuudha immoo akka maal jechuudha. Indee namni biraa jaalataa bar. Akkasii miti na dhaggeeffadha. Ani uummanni Oromoo ka tiktaakii hunda ajaa'ibdan. Sabsabaan amma teessan micoo duuf deemtu lubbuu oolchuudhaaf immoo waa'ee jaalala isii qabee irraa xiinxalu deemnu bannaa taachuu addunyaan nu koofaltee warwanna nuti itti jirru kan. Atijaati baatu obboleetti akkana wayya. obboleetti atijaati baatu ala tuusale. Akka galgalaatti ajandaa kana keessa beektaa nuuf qabda gaafii akkana kana maal nama gaafatte? Ajaa'ibdanii obboleetti kan takka miidhamaa jiru takka tammana madaam keessa miidhamaa jira nama Oromoo bira beekamtii qabu nama Oromoo jaaladhee jettee boo'utti jirtu duubatti inni haalaalu moo maaf gaafii akkana nu gaafattati? isin xiinxalee ijoollee gubbarra taa'ee isin xiinxalee aan dhugaa dubbachuu malee duuba deemuun beeku isin xiinxalee na ajaa'ibdan.
maal si ajaa'ibsinnee Maalli jiru dhaggeeffadhaa uummata keenya amma dhaggeeffadhaanis barisin mooliin lakkaawamaa barisin mooliin anis lolaa jira asirratti jiraan wayi isin qofa jechuu fedheeti amma dhaggeeffadhaa. ati makiina Hello ati makiina siin jedhe la ilaha illallah gideena haasa'u nama namatti haasa'ii. ati makiina siin jedhe lukkuu kuleeti Yasin isin makima wallahi makida Yasin isin makida waa kana haasa'uun sirrii miti dhiifama kun sabbootu jedhu si jaaladhaa kabajaa Ilame ani yaada waliigalaa isin yaa kaayu. waa kana haasa'uun sirrii miti Ila yaada waliigalaa isin yaa kaayu. Ila. Ilame fakkiin yaada waliigalaa isin yaa dhaggeeffadha. Yaada waliigalaa fakkiin sana dubbachisa. General dhiifamaa wajjin wanti gaafadhu. Hammisiin keessa alal yoo inni akka naan goone akka nama godha jechuu hanga guyyaa meeqaa dhaabbatatti keessisiin. Kana mee gaafataniitu? Sanitti deemna koo doktora kiyya uummata waa gaafatu kana waa hima. Ila ajandaan guyyaatti tanaa doktora jaaladhe jetteemi. Namni ajandaan kun ajandaa isii kun garaa isin nyaate keessatti hirmaadha caqasaa fi furmaata kaayaa. Kuwwani yoo isinii ta'uu baate cadhisaa allaqe kanuma dubbii waan biraa hin gaafatina yoo gurbaan namoota ajandaa isii ofu kana keessa doktorri kuni nama as keessa dhaga'uu furii qabaatee ka fiduuf ta'e keessatti hirmaatee fiduufi. Saniin ala ajandaa namaa jijjiirsisuu maali isiin rakkattee uummata gabbaasteemi furmaata barbaaduufi furmaata barbaaduuf namni jedhe deemuu wayya. Kanaafi gaafii keetiin deebi Dr. Abduuse. Seenaa yoo fakkeenyaaf seenaa. Dr. Abduuse waan ati kuma hin qabne jira. Guyyaa kana micayyoon booyaa turte gastii bantee gara nama 3,000 ilaalaa ture. Eegas booda Dr. dhufee gastii mana isaa banii micayyoon isa achi dhuftee baadii rakkoo hedduu jiru hunda dubbatanii maakiin achi turte Dr. wajjin illee haasa'anii jaalala isaa qabduufillee dubbattu beektaa akka itti dubbattu beeka. Laala dhiiroo dhagaa haarguddoo jechuun ulfinnaa fi kabaja qabdi. Abboo ministeera kaadhu. Gadaa Oromiyaa muutirra godhime itti fufiyaase. Laali Jeneraal Duubee ulfaadhu wayyame. Nama sirna ilmaan arsillee beeku. Sirna ilmaan Oromoo kutaa 11 beeku. Haarguddoo jechuun ulfinna qabdi, kabajaa qabdi. Hin galchina. Dhiiroo hin galchina. Yasin barbaadu. Laali akkana godhama Yasin laala akkana godhama dubbii tanaan gabaabsa. Seenaa na dhageetta? Laal yoo nu kabaje wal kabajnalleedha. Guyyaa kanallee si jala teennee sillee kadhachaa turre hin boohin jennee intala durbaatii asliin nama jaalatamu dubartii takkaa dhibbuu nama isa jechuun waan dhuguma beekta namni jaalatamu nama miliyoona jaalata asliidha. Maaliif dubartii qofaa nuti warri dhiiraa an obboleessa kiyya akka waliin wallaa akkasittiin jaaladha. Namni hojii dhaabbata isaa haasawa isaa namni waa hedduurraa nama jaalata. Duuba ammala waan gootu sagalee kee baafattee jirtaa sagalee ofiif taate onnee teetiif sagalee taatee jirtaa yoo dhugumatti nu kabajje anallee warra si waliin rakkachaa turellee warra eessuma kee Yaasinillee gastii kana qiluu godhii nurra cufiiti bilbila kee Yaasinii ergi aslii siin dubbisnaa akkati nurraa miidhamtullee barbaannu namni nama ofii qabata gurruma waan takka marii takkallee dhaga'iiniti gastii tana cufi ammoo tana. Wallahi Eeshi gaskiyan cufa waan isin barsiisa akkana goona laal. Wanni kun yoo laallu falan ta'u an nama jaalachuu danda'a an dubartii takka jaalachuu danda'a. Dubartii san immoo jaaladhiif miidhameef argachuu hin danda'u. Waan badu hedduutu jira waan ta'eef Mijayyoon tun illee akka miidhamtu hin barbaannu asliin illee maatii bultii qabaa nama bultii qabullee beektaa bultiin namaa tunis rakkoo uumuu dandeetti waan kana gabaabsuun gaarii.
يا تسكبت سما في مالي بقى لكن ما يو صبري أنا صبري قاعد يرجع ترى ما بس من أرض مولو جت لا ada gefaddu dubbi hunda siratin dubbatani dubbi hunda katin ati mana nu cufiti yasinni jira redini dubbisna aslisni dubbisna tenne akkan yoro gababatti dufesi dubbisu gono hagan wo dubbi ati mana nu cufi akkana dhufeera dubbisu osoo hin ta'in ani asirratti bahee dubbadhee miti asirratti anaa fi asliin awwalallee waan takkitti walii hin galin waan takkitti san asirratti fixee waan inni barbaaderra ani waadaa isin irratti waadaa rabbillee waadaa namallee hin galaa yoo ammallee hin danda'amin boritti jechuudha yoo kan dide intalti asii takka arfii keessallee intalti qacaleen tanyaanii daree firee eeggattu mana Oi sena, bina sirratti yaadumuu feetamu keessaan si yaadumuu feetamu. Asirra ani maali ka keessan naadhumu maal godhaa kental arsii keessan hin fidatin ani waan yaadasii wadhaafi mijattiin ture ummata kanarratti waadaan haa galuu waan tokko manaa jedhu jechuu jirtiiti nama asfida waan tokko jedhu sabboona taksi sena sabboona taksi dhiisamu itti fufame abboona kannii mee namni tokko yaada takka jala fuudha please yaada takka wala waan kana natu kaaseme isiidii isaa waliin haa tufne naani ofii waliin haa ta'uu dadhabne isimatti deebinee gaafii gaafataa irraa nullee dogoggoraa irra jira kenna. Yoo mana haqqa gaafii gaafataan jaanjettinaa jaran ofii uffatu barbaadan yoo mana akkasiin cuftu barbaadan 2-5 warri kuni warra wajjin haasa'ee keessaan argitee amshir bakka akkana goona jedhee wal amansiisuu dadhabee jaalala wal qabsiisee lafara wal harkise dubbiin nu galtee jirti bar mucattiin jaalala kee lafa harkisanii obsuu dadhabdee ol baaftu bishaan tokko danfee ol booga jiga amma wanni godhani sa'aatii 2 booda wal garra jedhee asliin ni dhagaa jira dubbiin tun biruma geetti namni online rasaa kan dhabamu hin jiru aslii fi gada asliin bira geettu sun taane haati seenallee jala jirti maakillee zala jirti walumaan jira nama ni miti ani yoo haati seenallee bultiitii deemaa bultiitii keessa seentee afur fuudhuun 3 fuudhuun 2 fuudhuun sun naami obboleettii bultiitii irraa buyyettelle ol seentee haa dubbattu obboleettii baga jaalatte abbaa manaa kabajamaa amma nama barsiisu tokko jireenye seenaa jara seenaa ilmi islaamaa tokko yookaan intalli islaamaa takka argitee dubartiin dhiira caalaa argitee dubartii waan feetu hunda obsitee gara qabatti obsidhaan wanni nu asii jennu kana wayitti nusi waliin dhaabbanne ammas waliin dhaabbatan wayitti nusi waliin dhaabbanne dubbii tanatti quba qabuu dandeenyu yoo asliin deebii nuu kenne amma ati nu obsee jira yoo asliin deebii nuu kenne asirraa dhabne illee sillee si qabatuu dandeenya bara akkuma amma lama shanfaadhu akka deebii dhabtu akka waan galchitu gada ene bilis yeroo takka kenname mee obboleettii carraa kenne Dr. Abdul Sen nagar jira Dr. Abdul Sen Ada dena yang sudah umat makan tu sirra kaba. Lamashan. Ya. Sodatin ada dena leo sudah umat makan sirra kaba. Age padoya gidiro. Lamashan. Sabora kiya. Hati mana asli onne. Lifama nagoda. Arsi mit. Lamashan dagai. Haati mana asli ilma arsiti. Sabbootu arsiti moo sabbootu arsiti miti. Sabbootu abbaa jifaari sabboontu intaloota sanyii mootii. Laal haati mana asli jimmaadhaa miti. Walii galama walii gallu. Walii galle. Okay. Seenaan mucattii arsiiti moo mucattii jimbaati? Arsiiti. Eenyu itti aana?
جالالات ياسين وانا كنا ياسين دافي لمشان دقي سكة بجان بليز قافية سقافة تجلا لا ديبس मेरा भी सुधार डूला बशन मुझे जिम्मा तू त्याना बो मुझे आरसी तू त्याना आने ले चुल वो कितना क्या आरसी रहते यस تقاجر تجرى अब्बो लगे तरी सिर्फ गाफा डानी लमशा गाफा दे लमशा यो ना तेरे मुझे लमशा तू त्याना الرابع هيو سريمتي يا سيدي كنا مجاتي أرسيتو تيانا روجري هنا وصفنا ديرو أفانا كبنان مينا بشري كنا ربي صدادو ربي سياني ربي سيكالك ربي سؤومي صدادو مي ربي صدادو أرسين قرصوما كيستو يوما أصلي هون يجون المارسيتي سيدي بسياسين جبار سيو سيدي بسيان هاي اتفوفي مي لا أقوم تنادي بتقول كده توقف عن الإسلاماتي أكا قرآن كنا في شريعان كنا جلوت جارتي كتير وني ستي آنو جلو توقل هذا سينار أصلي وني اتي آنو توقل جلو توق Yes, of course. سيجا لما يغنو سينجر Sadakallah nazim yasin o debin si debe ragalatum. No, debine. Dubartiin takka jaarsa ofiitiin lakkaawwatti moo nama abbaatiin lakkaawwatti? Jaarsa ofiir. Thank you. Asliin on the end. Ela. ibiddaarti dabar yaadan garaagarummaa qabna beeytani ammatti jechaa jiru haati warraa asli ibiddaarseeti ganyaarsiiti Akkaseen era gosti ishii jimmarraa fuudhee amma eegaarsii keessa kan jiraattu ta'e ishiin arsibatti beeka. Intalti gosa hin qabdu. Intalti damuu gosa hin qabdu. Gosa itti heerumte qofa gosti ishiidha. Intalti gosa itti heerumte qofatu gosa isii ta'a malee gosti isii dhalatti gosaa miti. Janara Dube si kabaja, si jaaladha. Obboleessi kiyya. Laakiin barsiisaan mee naaf haa deebisu. Mee rabbi sodaadhu arsii jechuun qorsooma. Namni isii fuudhe aslii onneeti. Aslii onnee jechuun ilma diidaati. Kanarratti wal morobna. Amma waa'ee ifa kana dhiibne utuu karaa murtii kan seenaa falmataa kanatti ceene furmaanni si maali? No. Eegi. No, dhiisi waa'ee gargaarsa haadha seenaa isa haasaa akkasii waggaa shanitti yoo dubbatame nu dhiisisan. Dhiisi waan akkasii. Akkana arsiin qarsoomaa minaamanii sana dhiisi. obboleessa keenya bakka haadha seenaa kana dhiisi sinjiree jira bari sinjiree jira bari Yaasin waan akkasii qone waan nama Dr. Abduse seenaa dogoggoraa ilmaan Oromootti himuun hin ta'u. Si jaalan. Laali Dr. Abduse si jaalan. Ani gaafatti gaafanne. Namni gaafatte. Laali obboleewwan kiyya. Laali. Namni gaafate Oromoo. Yaasin Abduu carraan akkanni please yoo dandeesse. No. Sii kennaa eegi. Oromoo officially gaafadde. Yaa Oromoo. seenaa falmata muut goota. Yaasin Abduu waan Laali Dr. Abduse keessa. Dr. Abduse. carraan akkanna. Galatoomi. Oh my God, man. Dr. Abduse dhagaye. Dr. Abduse gaafanne ati. Maal taatan? Carraa sii kennu eegi mucatti. Eegi. Namna gaafadde. Seenaa reediyoo lakkis furmaata karkaa qabu reediyoo lakkis. Laali dubbee keenya dhaabadhu.
namna gaafadde Oromoo official mee Oromoo official gabbay wanda si gaafachuu barbaadu akka nama tokkooti kabajaaf ulfinnaan Maki irradat inde irradat ani karamaati kenna anu fitan abana kamu barbaada Yasin marfara ne tajira fena Ya doktor Chati jayon turafura ababa tujaran intar doktorate. Oh my God. Me ma ida lakin ya zero takka please. Doctor Abu jara ke wani waye sai na sultan. Dubaci ofii walitti haasofna lama shabbaa jiraatti ofii walitti haasofna hangitee garii beekta akkuma tokko tokko olaanu dhugaa ol seennee gaafii gaafachuun I think nama doggoraa gaafii gaafataa jira nama ofiifuu argitee bakka badaa jiru ofiifuu argitee of qabuu dadhabee gaafii gaafanna yoo isin maraatte nu waliin marataa irraacha isii jaalalan maraachee nummoo waan goonu fi waan hojjennu wallaallee isii wajji marataa jirra wanni kun doggoora daqiiqa lama haasofna mee warri as keessa jirtan namni 1,300 kuni adira isa amma waliin haasoftee biraavetiin hin janajjanne argina jirra ni beeyna nundi jilbifanne janajjanna kan ilma qabuuf kan ilma hin qabnellee nuu taatiif nuun taane somnellee hin qabnu jaartii hin qabnu ilma hin qabnu jennee nama hedduu dabalamnaa nama hedduu gaafa nu arginu yoo laa baqataa kunooma jiru immoo isiin tun jaalalaan qabamte jaladhaa agas dubbiin aslee fidaati kamana ofii keessatti haasa'e miti ila yoo aslee fidaati obboleessa kiyya afaan bareeda katu jira ani ilmi dhiyaatu qaani heeduu gaanneetii qaba ilma qaba waan godhu hin qabu na jaalatteef kabajaa guddaa qabaa fi bakka guddaa qabaa fi garuu yeroo na haa kennitu yeroo isarraa dhageeffanna lakkiiti ani hin fedhu amma jaartii bira laatuun barbaadu tan waliin jiraachuu fedha yulle isarraa dhageenne garuu isilleen waa abdii wayii murattee ka waliin haasaa walii galanii asirratti as baafte malee lafaa kaatee hin baaftu kan bira kunni akkasumatti habeenu bilaasha gaafii hin gaafatina akkana yoo taate nu ibsi ani gaafin an gaafa torbaade yoo mucattiin tun argitee waan jaalalaa wajjaasanii asliin lashi godhee lafa kaa'e yoo isiin miidhamte aslii ija oromootiin hin laalluu jechuu barbaade bar mirga isallee dhiibaa jirra amma laalaa kan mirguma asliituu dhiibaa jirra inni nama niitii qabu nama ilma qabu ta'uu fi dhabuu inni mala garuu amma isa pushu godhaa jirra shari'atti rabbiin si hayyamaa intala oromooti si jaalatte maal jettaanii gaafii gaafanna malee waan biraatii miti janajjantana hin janajjanne akkasii ozoon ta'in kanaaf yoo dandeessan isa fidaa yoo isa fiduu hin dandeenye gaafii hin gaafatinaati nu isiin maayikii nurraa haa qabattu wanni jiru dubbiin tan mulamaan gurbaan fedhu mucattii akkuma oromotti intala oromooti gammannee harka dhoofne fi waan inumaayyuu waan gargaarre kenninaaf jecha yoo hin danda'amne immoo mucattii ta'inna kan quraana beekus kan argitee sirna jaalalaa kana keessa dabrellee amala gaariin sossobannee kabraa siifinnaa kabraa sii daballaa osoo hin ta'in amaaratti maal jedhan sina gizee gargari beekanii afaan amaariffaa sanitti xiqqoo namatti ulfaataa lama shanin beeka shookii maal ban shook maara gallabbiin keenya tokko gidee jaalalsi qabu jaalalumaan cuftaa jedhan yoo wanni akkasii dhufe homa isa argitee isatti hin dagattu rabbiin fidee fi bira ka'a isillee obsa kennaaf jecha kanaaf mee ofii waliin haasofnu yaadda lama shan waliin ofii haasofnu. Gada waa tokko ani waan isin hin jedhu tokko jira dhageeffadha. Gurbaani nama niitii lama dhiisi afurillee fuudhee bulchuu danda'a yoo dhugaan jiraadhe. Garuu achi bira waan ga'iin tokkotu jira waan dhugaa dabaa madho'ii tura waan beekutu jira waan ta'eef. Lakki jirna nama dhiistan nurraa amma dhiisi laala amma nu lakki lama shan obsika cadhi namaan jedhin kaa cadhi jechuu osoo hin taane dhugaa jirtu beeka waan beeku jira yoo waan sanirraa gaafadhe hoo jechuu barbaade jirna guyyaa yeroo isaa walitti gastii General wanni na gaafatu takka jiru abdii takka as keessatti nan gaafatu jeneraal. mee wala dhageef Seenaa dhaabadhu ilmaan asiitu keessa jira. Ilmaan asii jechuun warqiidha. Jaalattus jibbitus asli yoo dungore. Seenaa teene yoo dungorte
ilmaanteenna nutu sirreeffata. Namnummaa tokko gabbahee nu sirreessu. Nu ilmaan Arsiiti. Jeneraali keenya dhageettaa? Gaafii ati gaafatte sirriidha. Gaafachuullee dandeetta. Haa ta'u garuu wannan jechuu barbaadu. Laala mucattiin teen waliigallaa kana. Yes, dhugaadha. Mucaan keenya waliigallaa. Yes. Namni wal jaalatu jira. Yes. Qilleensatti wal jaalachuu waan jiru. Waan isaan lamaan idduu jiru. Rabbii ol aane malee namni tokko hin beeku. Isiin gabbaatee mucaa kana waggaa 4 jaaladhee jetti. Yookaan waggaa 3 yoo jettu. Namni isiin jaalattee eenyu asli onneedha. Maatii qaba, maatii qaba. Ijoollee qaba, ijoollee qaba. Asli onnee jechuun kenna. Yoo dogongorri jiraate nutu wal sirreessa dhiiroo. Yoo isiin balleessite dhaabdu jennaan. Yoo inni argitee keessaan jaraajjanee mucattii kana waan hin taane itti haasawe aslii kennatti jaalannaa. Ati ilma Arsiiti. Arsii keessallee sikkoo maddooti dhaabadhu jennaan. Yaasimee asirratti waa si hubachiisa. Beektaa jarri kun waliin haasa'anii turanii isin warri amma hin dhageenye guyyaa nama 4,000 olirratti seenaadhaa fi asliin namarratti waliin haasaa turanii dhageeffachaa turre. Garuu amma dhugaan jirtu osoo yaada kana isin ibsin. Isi seenaan illee jaalachuu haqa qabdi. Jaalalti waan Rabbi uume. Asliin illee immoo nama jaalatamu. Nama dubartii dhiisinuu warri dhiiraatu jaalannu jechuudha. Jaalachuu haqa qabdi. Ammoo kanaan dura gastii wal maali geema waliin taphatanii akka isa jaalattuu fi akka isa dinqisiifattus akka ilmoo isaallee jaalattu akka haadha seenaallee kabajju itti himtee jirti. Asliin illee himee jira san. Yeroo 2 yeroo 3 walitti dhufnee kabajaa naa qabduuf jaalala naa qabdu natti himtee jirti. Jara keenya laal namni namoota fiigarata yookiin akkanti paablika irratti namni hedduun jaalatu ni jira. Nama kana micayyoon kun jaalattee akkanuma osoo ittiin himin jaalalti yeroo oovarii taatu namni waan godhu yoo dhabe gabbahee dubbachuu danda'a. Ammoo walitti dubbatanii jiran. Yeroo walitti dubbatan keessatti waan gaarii ani arge isiitu obsa dhabe malee asliin tasgabbeessee maaliif na jaalattaa hagam na jaalattaa ani haadha manaa qabaa yoo ati mana kiyyaa naa hayyamte yoo dhugaan onnee irraa kana fuudhuu na jaalattu taate haadha manaa kiyyaa hayyamsiisee si fuudha reediin faalleen dubbifnee isin lamee waliin kaleessinallee jedhanii ni jiran waliin haasaa bal'aa saa tokko yookiin saa 2 ol waliin taphachaa turanii jechuudha. Amma wanni an argutti jiru namni hogguu nama jaalate kabira hin jirre fi isiitii kama waliin jiru kanaayyuu hin quufu. Siigalee jaalalli hamaadha. Micayyoon tun amma obsuma dhabde. Wanni na arge keessatti asliin isii cufee waliin dubbachuu didee yookiin isii dubbisuu didee yookiin itti boonee osoo hin ta'in obsa dhabde. Micayyoon kun herreegaa ol jaalattee yeroo dheeraa of ukkaamsitee taa'aa waan turteefi sadarkaa kanarra geette jedhee yaada. Amma garuu wanni nuti godhuu qabnu tokko ol baaniitu isii gaafachaa waan hin taane gaafachaa ooluu osoo hin ta'in namni nama jaalatu osoo namchichaayyuu hin dubbisin akkamattuu waraalumattuu namni nama jaalachuu waan danda'uuf tokko micayyoon akkasiin miidhamne tasgabbooytu godhuu. Lammata ammoo asliidhaan yeroo dubbisiini micayyoon tun si jaalatte yoo feetan wal fuudhaa yoo feetan wal hin fuudhinaa garuu ammoo dubbisiini maaliif jaalala isiitu onnee ta'e keessa jira. Kanaaf irraan fagaatiin miidhamini dubbisiin agaa rabbiifaa tasgabbeessinii waliin taphadhufaa jechuun innuma jirti. Nama hundi jaalannillee beekna namnillee nu jaalatee beekna. Nama yoo si jaalatee akka malee ta'e irraan fagaattu itti siitee suuta nama kana hubachiisuu waan dandeettuuf qabbaneessuullee dandeetta. Alaa kun laali warri namoonni galiin wannoo faa hanjamaa faa godhanii qoosaa faa godhan jara keenya mijaa'uu waan Asi dhaga'ee
inshallah ma'ana inshallah ma'ani wanti isin jedhu barbaade ani sagalaleeti isinitti ol kaasuun barbaadu isin guutuun ilma dhiiraa kabajaa qaba sa'aatiin anaafin itti walitti qaxabe nama 4,000 fi meeqa irratti sa'a lamarratti walitti deebina reediin faallee sa'a lamarra walitti dhufnaadha ila sa'a kanaani nama dalagatu Saudi Arabiyaa keessa jira nama shinti bee yarabaa dhiqu jechuudha sa'a kana walla irrafne kunoo Irrafnes onni illee rukkuba isa eegu jira akkuma isin jettan ani isin caalaa beeketi midhaaniin daala teessan obboleetti teessanii akka sa'aamaa kana gastii kanarratti laa dhufu isin gaafadhaan ammallee irra deebi'ee sa'aatii lama ga'ee jira yoo dhugaan lakki itti ashoofaa jedhe ani nama jechuun isa jaaladhu waan inni gastii irratti haasa'ellee baay'ee namni achirra yeroo tuttan agartanii jirtanii ani gisa sanillee waan haasa'eef waan dhiiseen beeku maaliif jaalala jechuun anama isaa kana wallahi maal oome isaa achi kaayu eessa bakkuma waa kaayin beeku jechuudha reefu tana shaanaa jawaala osoo deemuun bakka kaa'u dhabe jawaa shaanaa namitti jechuudha. Wallahi narraa miidhamte wallahi ana nama jaaladhee beeka waan. Gara na dubbii biraa dhiisaati ibidda babayirra guba jedhanii mijatti waan ta'e jirtu agartanii asli sa'aatii kana qaxaree deemaati asida dhiiroo maal Lamashan wanene dubbate waan dhugaadha. Dhagahi seerateenna. Asli onne jaalachuu dandeetta nama gurgurtaas keessa jira. Nama kabaju ka akka horkitee barsiisaa Oromoo official ka jedhu kana. Meera bishudaadha sheerillee walii godha. Isanillee faaloo godha. Bakkeen jirutti dubbachuun na dhibaan dhugaa isinin jedha. Haa ta'u gaariidha wallahi. Laali seenateenna. Sena dagai. Sena dagai. Sena dagai. Anduga sitti ma dagai. Asli onne jaalachuu dandeetta? Yes, jaalachuu dandeetta. Arranne jaalachuu dandeetta, borullee jaalachuu dandeetta. Jaalalli ati jaalattu yoo inni si jaalate obboleettiti. Sabbootuuti. Yoo inni sin jaalannee lakkani jaalalala si jaalachuu danda'a. Haati seenaa naan ayyamtuu fi sin jaalanne jedhe waan irratti na jibbisan. Eegin addunyaa kana irrattuu nan jaalanne dhugaa feetanii miti. Shamarran arsii maqaa booda akka jaanatti du'ee qabrii keessatti laadii keessatti isa eeggadha addunyaa kana irraa dhabama. Dhaabni qofa irraa deebii naa deebisa. Ya sinan ya. Yeroo takka carraa naaf kenna. Barsiisaa carraa kenna. Takka carraa naaf kenna jarraa takka naaf kenna. Ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaran sagaleen jiru. Enyi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Walaasa di warri harra tu carraa kenna gara nama ta sina tilo kenna jarra. Tambasin bo waan dogongorina tambate rebo jarraa Basambati of Sireb Sente Barsiisa carraa kenna. Barsiisa ayye dibbat dafa. barsiisaa dubbata. Amma dare yaasini waan guddaa dubbatte beektanii namni jaalalli nama qabuu danda'a akka marattu namni nama jaallachuun homaa naman ajaa'ibsiisu. Baay'ee ajaa'ibsiifatamuu fi gaaffii baay'isuun hin barbaachisu. Akkuma amma 2-5 jedhe wajjillee dubbatanii jiranii mitayyuma obsa dhabe malee walirraa fageenyallee hin qabanii. Doktarillee waan jiru haasanii jiranii akkaataa waan mijachuu danda'uu fi waan ammatti danda'amu waan ammatti hin danda'amne ilaalanii akkaataa itti tasgabbeessuu danda'anii ijoolleen akkana gochuu dandeettu amma akkuma inni dhufu gochuudha isaa inni dhufee akka tasgabbeessu gochuu malee waan addaa ammas keessatti sirni dubbatanii asitti amma argitanii jilbaan waa fixaa fi yookaan ammoo nikaa godheessaa timiti wanni guddaan garuu mijattiin tasgabbaa'uu qabdi inni dhufu malee tasgabbaa'uu hin danda'u jetti maarri namni maruu koolii takkuma amma yaasin jedhee namoota gurguddaa 2-5 faan illee dubbatanii jiranii asliin akka dhufuu danda'u gochuudha akkasumatti biifne micayyuun ammoo tasgabbaa'ii maaliif namni lama maruu ka jaalattillee ka jaalatamillee kenna foontu foon jaalate umaa rakkoon qabu namni maatii qabaatullee sunilleen argitanii ta'inni wajjin jirullee teenna micayyuun tunis teenna doktorichillee doktara kenna kanaaf amma micayyoo gaafii baay'isuu akkamitti akkas ta'ee maali jechuurra
dubbii akkanumatti walii hubanne doktoricha akkaataa argachuu dandeenyu irratti fi mucayyoo tasgabbeessuu dandeenyu irratti yoo walii galle gaarii natti fakkaata. Dhugaa keessan barsiisa. Akkasii yaa. Yaa kan Jara naanillee waan akka itti dabaluu barbaada namni dura dubbatu jira natti fakkaatu inni isaanii taanee natti seenee barsiisa taaneeti. dubbadhu okay. Indagama barsiisa sagalee. Dhagama dubbadhu. Dhagama qulqullinaan dhagama. Yaa jara nama ol qabii fi gadi qabii dhiistanii formaata jirutti deemuun gaariidha. Mucattiin as keessa teettee bu'aa turte reefullee jala jirraa dhagaa turre. Amma yoo danda'amaa ta'e isa fidanii formaata gochuudha. Waan ammatti formaata ta'us yoo ta'e ammatti yoo waan ammatti hin danda'amnellee ta'e yeroo fi bakka akkatti sagantaa itti qabataniitiin waan godhamuu qabu godhutu formaata. Kanuman jedha haasaa dheeressurraa yookaan haasaa baay'isurraa gara hojiititti yookaan gara falaatitti deemutu murteessaa waan ta'eef yoo namni lakkoofsa isaa qabu jiraate itti dawwaltanii direct dhufee waan jedhaa jedhu isin irratti jechuun barbaada. Namni jaballee inda kana jiranii ustaaza Buyyaa inda kana jiranii isaanillee carraan jiraata feeruu dandeettan. Ustaaza Buyyaa yaani mucattiin jirtu komentii barreessanii argina. Warree jarana namnummaan tokkichi irra deddeebitanii dubbatina furmaata hakoon hageenu kotta. Wal jaalachuun dhugaa mucattiin jaalala doktoraatiin qabamuun dhugaa. Furmaanni maali yoo jettan an akka kiyyatti wanni nam mul'atu nama laalaati asuma keessa illee haa ta'u gasti keessa seenee kana haa ta'u as keessa iyyuu ka jiru haa ta'u doktoratti ergaati nama bilbila isaa qabu haa ta'uti itti ergaati doktora waamaafidha. Kun kana jedhaniituma namni ati wal jijjiiraa deemuu irra gara furmaata itti salphatu akkas wayyaati. Nama as keessaa dhaga'u jiraachuu mala dhageeffadhaa ka jarana pliisoo jalan dubbannu. Nama as keessaa jalaa dhaga'u jiraachuu mala yoo jiraachullee as keessa jiraachullee baate warra namoota 500,000 kana keessaa nama 2-3 yookaan nama jalaa dhaga'u. Jeneraal asitti haati seenaa jala jirti. Haati seenaa jiran nan galcha. Didani qaata seensi saawilla ina didani jala jiran garus. Haati seenaa dhugaa qabdi masaaruun furratti fuudhuuf waliin seentu ishii galchinaa dhiisa. Ayyee yaasti